Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Obboleessa obboleettiitoo kan teessee na ilaalutti jirtu viidiyoo tana laallee obboleeyyan kiyya nama quraana kan maal jettame akkuma viidiyoo sana laallee walitti deebineen wallaahi obboleettiiwwan koo yoom maqaan keessi dha'uu baaddees rabbiin sin beeka. Rabbii si beeka. Anarra bakka ati jirtu waan ati jirtu bakka keessa jirtu rabbi si beeka. Rabbiin ta kennatte tana tan sadaqaa siif haa godhu. Ta hafte tan kiisha keetii qabdu tan wayitti baafte ta hojirra si ooltu rabbi siif haa godhu. Wallaahi gammachuu ijoolleen tuni qur'aana kana gammadde caalaa gammachuu teessan rabbi na dhageessisu. Gammachuu teessan halkaniif guyyaa sa'aa daqiiqaa sakandii takka keessa gammachuu teessan wal faana yaa'u rabbii walitti isinii dhaabu nu biraan illee gammachuu teessan akka rabbiin gahu inshaallah rabbi keenya abdanna. Ammoo kaniin jiru dhaamsiniin kana booda qabu obboleeyyan kiyya ilmi namaa hedduu akka keessanii ka dargaggummaadhaan biyyaa bahee biyya isin jirtan jiraatu biyya ati dhayxee har'a keessa jiraatu jirtu kan maqaan an dhahin jettee sodaa rabbiitiif gadi qabdee kennaa tana kennachuu jirtu. Nama meeqaat ijaazaan buutti jira maallaquma akka ati laffaatee fidu jirtu kana maallaquma akka inni laffa'ee rabbiif jecha jee kennatu kana ati garuu maa ijaazaadhaan buuta. Ati garuu maaliif hojii takka irra hin oolfanne maaliif garuu janaajannitti yeroon fixxa. Wallaahi rabbiin qabeenya arraan tana diin duuba kaayyattu rabbii irraa si gaafata. Bor akhiraa teessitti ittiin ciisuu dadhabda. Qabeenya keessanii hin qixaaxina. Qabeenyi keessan bakka khayrii bakka akkanaa yoo isinii seene bor ardhaaf kan nama kennitaniif kana malee borkeeti hangana ta'uu hin narraan